أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وندي كسانو نغافي رحمن ربي سنبرها جراتو وري جماعة يتاتنس kan tanes kagana taatitnes ilmu muslima hundiyu naga firaman rabbi simbira jiraatu wani jechuu barbaadu guyyaa hada guyyaa jumaa guyyaa kabajama guyyaa bareedaa ittiin oolle waan ta'eef nabiyyi keenya irratti salawaata buusuun dirqama. Allahumma salli wa sallam ala nabiyyina wa habibina Muhammad. namni nabiyyi hin jaalanne namni ilmu muslima taate namni nabiyyi hin jaalanne inuma hin jiru duniyaa kanarra taate jechuudha. Wallahi jaalala isaa haga ibsee haga dubbadhee haga jedhuun beeku nabiyyiin keenya islaamaaf jecha maswaati baay'ee kaffaleetiin duniyaa kanarra islaama dhiisanii deemanii rabbiin nama karaa isaa irra takkattalee karaa isaa eegee karaa isaa irra deemu rabbiin nu taasisu inshaallah. Nama waa tokko jechuu barbaade haddi guyyaa hadaa akkuma beekamu guyyaa isa zakkaru guyyaa isa yaadannu namni yeroo dhibba nabiyyi keenya irra salawaata buuse yeroo dhibba subhanallah jedhe yeroo dhibba Allahu akbar jedhe ibiddarra najaa baasaa jedhe nabiyyiin keenya sallallahu alaihi wasallam. Rabbiin namatti fayyadamu nu taasisu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.